Harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii oduu ammee qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya oduun keenya ammee akkuma beekamutti guutuu Oromiyaatti yeroo ammaa kana waraanni garmalee wal seenuudhaan uummanni keenya miidhamaa jira. Keessaayyuu naannoo Wallaggaa, Arsii fi Booranaatti waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni mootummaa garmaletti kaasa walitti baasuudhaan miidhamni cimaan taasifamaa jira. Miidhamni taasifamee fi wantoota ta'ame kan waliin gabaasu ta'a. Akkasuma viidiyoo akkaan garaa nama nyaatu fi manguddoo Oromoo yeroo dheerarraa dararaan cimaan irra gahaa ture tokko yeroo inni dhimma wallootti irratti yaada mataa ofii kennatu dhagahamee jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti waraanni bilisummaa Oromoo fi waraanni biltsiginnaadha yeroo dheeraadhaaf waraana keessa turuun ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee hawaasni nagayaatii fi waraanni hedduun miidhamuunis beekamaadha. Uummanni keenya Oromoodha yeroo ammaa kana bilisummaan inni qabsaa'aa jiru gama waraana bilisummaa ta'ee gama mootummaatiin maal inni jennee gaafatiin xallu dubbiin dugda namatti gala. Namni kamuyyuu Oromoon akka abbaa biyyaa ta'u Oromoon mirga lubbuun jiraachuu fi akkasumas Oromoon bilisummaa isaa akka gonfatuuf qabsaa. Kana keessatti maaltu mul'achaa jira? Kan achii dhukaasu Oromoo, kan asii dhukaasu Oromoo, kan jidduu lamaanitti du'aa jiru immoo diina osoo hin taane Oromoodha. Miidhaan waraana lamaan kana jidduutti deemamaa jiru akkaan hammaachaa dhufee jira jechuudha. Keessaayyuu dhiyeenya kana ciminaan dhumaatii fi waraanni garmaletti kan deemamaa jiru naannoo Wallaggaa keessatti waggoota dheeraaf lakkoofseera waggaa 5 oliif jechuudha. Naannoo Arsiitti waggaa 2 ol akkasuma Booranattis gara waggaa 5 oliiti. Kutaalee Oromiyaa biraa hedduu keessa naannoo Shawaa dabalatee Harargee akkasuma kutaalee Oromiyaa guutuu keessa deemamaa jira jechuudha. Yoo xiqqaate torbee kana keessa qofa naannoo Booranaatitti waraana bilisummaa Oromoo qabne jechuudhaan yoo xiqqaate gara namoota 21 olii kan wareeganii fi kan booji'aman mootummaan ibsaa yookaan maxxansanuu kaa'ee jira. Akkasuma gama waraana bilisummaa Oromootiin namoota gara 32tti dhiyaatan booji'uu fi kan ajjeesan hedduun jiraachuullee dubbatama. Duuba jidduu kanatti kan du'aa jiru sun eenyudha? Naannoo biraatti raachi dhaqee achitti ajjeefamaa jiramoo Oromoo dhumatu ilaalcha siyaasaa garagara qabaatee du'aa jira kan jedhu tilmaama keessan haa ta'u dubbiin baay'ee kan nama dhibuudha. Waraanni kun Oromoo irraa hanga yoomitti deemama? Oromoon hanga yoomitti waraanan jiraatti? Sinii galee dubbii lubbuu ta'ee jira jechuudha. Gama kana qabattee saayidii kana qabattee deeggaruuf mootummaan sin dhiisu. Gama waraana bilisummaa Oromoo gama biltsiginnaa qabachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo amantii isinirraa dhabne jechuudhaan ummata miidhuu danda'a. Dubbii waraana dubbii ummata nagaa irratti garmalee hamaa ta'ee mul'atee jira. An akka dhuunfaa kootiitti waraana kamiyyuu hin deeggaru jechuudha. Haa ta'uutii garuu mootu dhugaa deeggaruun waanuma barbaachisaadha. Mootummaan Itoophiyaa afaaniin waliigaltee jedha. Gaafa waliigalteen taa'amuuf deemu immoo kan dhiibu akka argaa jirrutti gara mootummaatiin ta'uu dhiyeenya kana BBC afaan Oromoo irraa hubachuu dandeenya jirra. Rabbi uummata keenyaaf nagaa godhu. Uummanni keenya garmaleetti miidhamee jira. Diinagdeedhaan cabee jira. Akkasumas onneedhaan cabee jira. Hawaasummaa isaa keessatti mataa ol qabatee deemuu danda'an jiru. Dalagatee yookaan mootummaa keessa dalagatee yookaan waraana sanitti makameetiin nagaan jiraachuu danda'an jiru. Dubbiin garmalee dhiibbaa ta'ee jira jechuudha. Nuhuyyuu dubbachuudhaaf sodaa cimaa keessa galee jira. Waraayee kana amma gama saayidii tokko qabattee yoo dubbatte rakkoon namarra ga'a. Gara nama qabattee dubbatte rakkoon namarra ga'a. Duuba uummanni Oromoo hanga yoomii akkanatti wal waraanee deemaa kan jedhu gaaffii uummata hundaati. Oromoon hanga yoomitti ajjeefamaa dararamaa jiraata. Mootummaa dhufaa darbaan itti taphate. Kanaaf dubbiin kun dubbii salphatti ilaalamuu miti. Rabbiin hawaasa kennaatiisu rabbumatu hawaasa Oromoo kana haa dararamu jedhee uume fakkaata. Gaafa diina wajjin wal lolle jennee waa'ee diinatti xiyyeeffannoo diinarra kennu asii ganda keessa uummanummaan kenna wal fixaa jira. Obboleeyyan lamaan tola ajjeesaa jira waraana gamaa gamanaa keessatti fakkeenyaaf amma obboleessa waraana biltsiginnaa keessa jirutu jira obboleessa waraana woboo keessa jirutu jira waraanni kun walitti dhufuu danda'a wal ajjeesuun mala obboleeyyan lamaan dubbii akka kanaatu jira. Wanta mana namaa galuu dide kana keessayyuu maaltu deemamaa jira beektanii? Mana tokko keessa maatiin quba waliin qabu. Inni kun sammuu ofii qaama ofii mana keessa kaa'ee sammuu ofiitti yookaan waraana bilisummaa keessa jira yookaan waraana biltsiginnaa keessa jira. Maatinuu wal basaasaa jira. Oromoon sadarkaa kanatti wal amanuu dhabuu keessa jiranii jechuudha. Abbaaf ilmi quba waliin qaban paartii garagara deeggaran gaafa rakkoon uumame walitti garagalanii jechuudha jarruyyuu. Sadarkaa kanatti jeequmsi cimaan biyyattii keessatti uumamee jira.
rabbiin haa furu jennee dubbanna araara marsaa sadaffaa moo afuraffaa kanarratti sadaffaadha I think Oromoon kuni kanayyoo milkoofne qurxii isaa baree saayidii tokko qabachuun dirqamaa jechuudha. Takka gabrummaatti dhumuu takka bilisummaa jedhan sanuu barbaadatu lamaan keessaa kanuma tokkotu jira kanuma inni biraa taatee walloo irratti maanguddoon tokko yaada akkaan garaa nama nyaatu fi taatee amma dura isarratti raawwatame nama qaamni isaa guutuu rasaasan tumamee qaama miilli isaa lameen rasaasa hedduu baadhatee of keessatti deemaa jiru. Hidhaa umrii guutuunis itti murtaa'ee nama beeku tokkorraa mee yaada isaa fudhanna jechuudha. Yaadni isaa kuni maalidha? Uummata Oromootiif ergaa akkamii qaba kan jedhu sirriitti xiinxalla. Namni kun rakkoon inni Oromummaa isaatiif hin muudanne hin jirtu. Mee viidiyoo isaa kana dhaggeeffannee walitti dachaanaa viidiyoo waliin turtii gaarii qabaadha. Mi'aan 84 mana kanatti namni kiniinii tokkicha naa kennu dhabami sababan afaan Oromoo dubbadhe qofa. Odoo waan biraan ta'in sababan afaan Oromoo dubbadheef bulii 12 bulee raammee asirraa ilaa biyya alaa deeme dullallee deemee jechuudha. Har'a carraa qabdan Oromiyaan bultee har'aan dana afaan Oromoo dur ka aybii ta'e ka durbar afaan Oromoo haraamii dubbatuun Itoophiyaan keessatti haraamii bar mootii Itoophiyaa bulchuutu afaan Oromootiin dubbatuun reediyoo cabsa jee mootiin Itoophiyaa bulchu. Har'a qabsoo ilmaan namaa itti lubbuu cabsitiin afaan Oromoo mirkanaa isin Oromummaa irratti dhalattan lammiin teenya waraana wallo bar ilma bareentoo angafticha wal agarte angafa doofee mootii angafa qaroome angafa doofee qophisi utudhaalayan Oromoon akkana jedha angafa doofee mootii angafa qaroome ilma wallo ilma bareentoo angafa wal tanaaf mana jirtanii ka gudeeda keessa jirulleen dammaquutu isinirra jira lammii teessanii rifatuutu isinirra jira kama daa'ee gaafatuutu isinirra jira ka du'ee gadduutu isinirra jira nuti du'aayii isinii godhu malee waan biraa godhuu hin dandeenye rabbiin har'a asiin nu ga'ee furda isinaa obbaatu alhamdulillah didde waan argatte alhamdulillah didde halee afaan Oromootiin dubbatuun biyya sanatti aybii bar haraamii bar wanjalaa'u bar nafsii namatti farraje idimee natti farradan magaalaa tan keessatti Wario salda biftu nanya nama idime natti faradani mana kana cabseen ba'e sabatti nama gara mul'ataa jiru bara 75 mana hidharraa ba'uun xiqimtii guyyaa 11 har'a bilisoomeen jira gaafsa namni Oromoo magaalaa Adaamaa keessatti dubbatu wanjala har'a unoo Oromoo ta'ee mana Oromoo yuunivarsiitiin ittiin eebbifamee doktorri unoo ijoollee teenyan wal'aan ilmaan keenyatu nu wal'aanaa jira yoo yaada ijoollee teenyan na wal'aan dhabeeyyitan isinam an sabafan jira sabni kiyanaaf jira nama beeku ani sabar kiyyan naan jira haga ardaa sabaan naan jira haga ardaa jechuun agarte dadhabbina dargee qufimneet tigiree itti isin qarre isin tu aga nurraa oofe tigiree qasantu qawwee hin dadhabne dhageesse isin tu takkitti batti wal ta'e isinaa tokkoom ilmaan Oromoo isinaa tokkoom Arree fi qeerroo isinaa tokkoom jaarsa fi jaartii rabbi haa tokkoom abbaa gadaa rabbi haa tokkoom katiffatuu fi kawarsiisuu fi qotullee rabbi haa tokkoom qara diinaa rabbi haa doom qara diinaa rabbi isinirraa haa doom qara diinaa rabbi isinirraa haa doom doomaa keenya rabbi haa qaroom baakkuu haa ottoom donyaa haa arjoom gowwaa haa hayyoom hayyuu wajji isinaa ool Egaan akkuma maanguddoo irraa dhageessanitti yaadni maanguddoo kanaa yaada araaras fida jedhee namana akkasumas immootu taatee Oromoon kaleessa keessa darbe Oromoon kaleessa maal ture har'a hoo maal irra jira akkasuma immoo Oromoo walii galuuf maal gochuu qaba kan jedhu namoonni hubachuu danda'an ni hubata jedhee yaada maanguddoon keenya hedduu galatoomii aarsaa hawaasa kanaaf kaffalteef akkasumas immoo wanta darra haasofte kun saba kana ni tajaajila jennee abdannaa kanaaf saba maanguddoo kanaa dhaamsa hunda keenyatti qaama mootummaa dabalatee qaama waraana bilisummaa Oromoo fi dhaabbolee Oromoo guutuu jechuudha. Kuni kanumaan jira. Mee ammoo waanuma Oromiyaa keessatti ta'amaa jiru kan qaama mootummaa keessaa deemamaa jiru tokko irraa dubbanna. Qaama mootummaa keessaa maaltu deemamaa jira? Dubbii gaazexeessaa Oromoo ta'e tokko OBN irratti yeroo inni aangawoota mootummaa yookaan bulchitoota naannolee adda addaatirraa odeeffannoo walitti sabasabatee
hojii boonsaa hojjenna namoota jedhan hojiin boonsan isin hojjettan kana jechuudhaan ragaa waliin yeroo inni akka gaazexeessaa isa sirrii yookaan joornaalistii isa jedhamu sanitti dubbii ajaa'ibaa kaasetu dubbatama. Dubbii kanarratti maaltu jira kan jedhu xiinxala keessa galchuun nama barbaachisa. Dhugumaan mootummaan gaazexeessitoonni OBN hojii isa sirrii fi gita isarraa eeggamu hojjetatee hattoota Oromiyaa keessaa lafa saamsaa jiran saaxiluudha moo tooftaa ittiin hawaasa kana ofitti harkisanii kan jedhu gaafii namatti uuma. By the way, mucaan gaafilee isa sirrii fi isa dhugaa gaafate. Isa sirrii fi isa dhugaa qofa osoo hin taane kijiba biltsiginnaan naannoo Oromiyaa keessa deemtee Oromiyaa misoomsine jedhan afaan keessatti qaba. Viidiyoo ragaa waliin magaalaan qulqullaa'ee hin qulqulloofne wantoota jedhu. Saamichi akkana raawwatamne kan jedhu ragaa waliin qabee yeroo inni aangawoota biltsiginnaa tokko saalfachiisuun nutti mul'ata. Kun hojii gaariidha. Hojii itti fufamuu qabudha. Garuu yoo dhugaa ta'edha malaal mootummaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaa kana tooftaalee adda addaa fayyadamu. Hawaasa harkisuuf wantoonni inni hin goone hin jiru. Nama faawulii wayii tuysiisee keessattuu amma akka taa'ee danda'asamu faawulii si tuysiisee gaafa ati ummata walitti buutee kophatta fuukee arge fuudhee hidhatti si darbaa jechuudha. Kun tooftaa siyaasa Itoophiyaa keessatti amma yeroo ammaa deemamaa jiru. Namni Itoophiyaatti aangaa mootummaa ta'ee hawaasan walitti buute taanaan mootummaan dafee keessaa si darba sitti fayyadamee jechuudha akka shurraabatitti yookaan akka kaalsititti namatti fayyadamee. So gaazexeessaa kanaaf wantoota akkasiisan sodaadha. Faawulii gurguddaa kana tuysiisee booda ari'atuuf immoo dhugumaan yookaan immoo aangawoota mootummaa amma dhiyeessaa jiran kana aangoo isaanii irraa geggeessuuf tooftaa kanatti fayyadamu. Dhugumatti Oromiyaan akka taatuuf ajajni kenname kan jedhu miidiyaa OBN'if hedduu gaafii natti ta'ee garuu hojii sirriidha hin deeggarraa kan itti fufu yoo ta'edha. Gaazexeessaan kun jabeeffamuu qaba. Homa hundaafuu dharaafis ergalee dhugaafis hojiin inni hojjete hojii boonsaadha. Dhugaa rabbii mucaa jabaadha. Ragaa waliin wantoota adda addaa dhiyeessaa. Oromoon joornaalistii akka kanaaf barbaaddi. Kanuma isiniin jedha egaan daawwattoota hordoftoota keenya. Ankan isin waliin ture Reedii Adam Tube. Namoonni YouTube chaanaalii keenya faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jedha akkasumas yaada keessan koomentii jalatti barreeffachuudhaan yaada kennadhaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Viidiyoo biraatti walitti deebina nagaatti.